jabinaa itti fufiinsa qabu waan jedhu irratti hin dubbadha. Yookiin immoo milkaa'ina itti fufiinsa qabu. Sagalee ammaa dubbifanne keessatti bakka lamaanittu jechi kun jira. Jecha maal jedhutu jira? Namoonni Saa'ol dadhabaa deemanii kan Daawit immoo jabaachaa deemedha. Jabinni suni jabina itti fufiinsa qabu ture. Boqonnaa 5 lakkoofsa 10 irrattis maal jedhaa? Waaqayyo gooftaan maccaa isaa wajjin waan tureef Daawit itti fufee jedha. Itti fufee maal ta'a turedha? Jabaachaa deemedha. Hallelujah. Daawit maddi jabina isaa yookiin immoo soorsiin isaa maal akka ta'e walii wajjin ilaalla. Kanaaf Daawit milkaa'aa akka ni deeme. Namoonni Saa'ol immoo warri Saa'ol wajjin dhaabatan namoonni Saa'ol immoo dadhabaa akka isaan deeman sagalee kana keessaa argina. Asitti yoo ilaaltanii waa'ee Saa'olin kaasu, waa'ee namoota Saa'ol kaasa. Kutaa amma ilaalle keessatti namoonni Saa'ol maal ta'a deeman jedhaa? Dadhabaa adeemanii jedha. Waa'een itti fufiinsaa yookiin immoo waa'een sustainability yookiin immoo consistency argitanii waa'een itti fufu nama hundumaaf addunyaa kana irratti gaaffiidha. Namni gaafa daldala jalqaba milkaa'uu danda'a. Garuu akkamittiin itti fufee milkaa'aa jedhee gaaffii gaasa. Itti fufiinsa waan qabu. Mootummaan gaafa dhaabatu mootummaan koo akkamittiin jabaatee amma dhumaatti itti fufee dhaabachuu danda'a. Namni gaa'ila dhaabbatu gaa'illi isaa amma dhumaatti milkaa'ee itti fufiinsa qabaatee akkamittiin ija godhachuu danda'a? Gaaffii nama hundumaati. Namni dorgommii dorgomu dorgommii fiigichaa ta'uu danda'a. Dorgommii garaagaraa gochuu danda'a. Dorgommii godhu keessatti yeroo hundumaa akkamittiin milkaa'inni koo immoo itti fufiinsa qabaatee akkamittiin jabaadhee amma dhumaatti deemuu danda'a. Gaaffiin itti fufu gaaffii namoota hundumaati. Asirratti gaan Daawitiin maal jedhaa? Daawit itti fufee jabaachaa deemedha. Hallelujah. Daawitiin maaltu akka inni itti fufee jabaachaa deemu godhe? Dhoksaatu jira jechuudha. Waaqayyoos gaaffii kana gaafata. Gaaffii kana namoota duwwaamni kan gaafatu. Ijoolleen koo akkamittiin jireenya itti fufaa, jireenya yeroo hundumaa jabaachaa deemu, jireenya yeroo hundumaa guddachaa deemu, jireenya yeroo hundumaa fuula isaa duratti ija godhachaa deemu akkamittiin qabaachuu danda'a? Waaqayyoos hin gaafata. Daawitiin nama akka garaa koo kan inni jedheef Waaqayyo sababa isaa inni guddaan tokko amma dhumaatti Daawit guddina itti fufiinsa qabu waan guddachaa tureefidha. Kanaaf jireenya hafuuraa itti fufiinsaan guddatu. Jireenya kadhataa itti fufiinsaan godhamu. Dubbii Waaqayyoo dubbifachuu itti fufiinsaan jireenya namaa keessa jiraatu. Hariiroo Waaqayyoo wajjin qabaatan yeroo hundumaa itti fufiinsa qabu. Waaqayyoon barbaada. Waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf waan itti fufiinsaa kana addunyaa namoota daldalaa duwwaatu gaafata miti. Mootummootatu duwwaa gaafata miti. Namoota fiigan duwwaatu gaafata miti. Yoo kana maalan ilaalaa ture taphataa baay'ee beeka hundi keessan beektan Roonaaldoo jedhamu jira. Taphataan kuni umurii isaa ol waan ta'e performance yookiin immoo akkaataan itti taphatu umurii isaa wajjin hin deemodhani qorannoo gaggeessu. Maaltu akka inni consistent ta'e amma waggaa 40 goolii eenyu gashuu hin dandeenye akkamittiin gashuu dandeedhanii qorannoo gaggeessu. Waan itti fufanii guddachuu, itti fufanii jiraachuu, itti fufanii ija godhachuu namoota hundumaaf
chaalenjiidhas gaaffiidhas. Gaafa qoratanii Roonaaldoonis wanta inni komiitmentiin jireenya isaa irratti godhe addadha. Jireenya isaa keessaa wantoota 3 duwwaa irratti focus godhan. Kan isaan meejor godhanii kaasan. Innis maa inni tapha kuwaasii taphatu, jiimii fi maatii isaa. Promotionii tokko akkas waggaa tokko dura promotioniidhaaf gaafa maa inni interview godhanii yeroo hundumaa wanta beeksisaa barbaachisu fuuldura kaa'u. Sodaa fidanii Coca-Cola jechuun fidanii gaafa fuuldura isaa kaa'anii fuudhee darbatee of duraa kaase. Maaliif seetan inni ofii isaatii Coca-Cola nugu. Waan alkoolii jedhamu nugu. Kana hundumaatiif jedhamee amma umurii isaatti amma waggaa 48tti taphachuu danda'a. Amma performaansii amma qabuun jedhaniiti warri qoratan kaa'an jechuudha. Argitanii umuriin akka inni san daangessine kan godhe maa inni wanta inni jireenya isaa keessatti murteessetu jira. Kanaaf Daawitiin maaltu akka inni jabaatee itti fufu isa godhe. As keessatti otuun isatti hin darbin dura waan tokko dubbanna. Waa'ee mootummaa. Mootummaan akkas jedha. Mootummaan Saa'ol laafaa deeme. Mootummaan Daawit immoo jabaachaa deemedha. Waan isin bu wanti lama wal duukaa jabaachaa jireenya namaa keessatti deemuu hin danda'u. Keessumaa warri powerful ta'an. Argitanii mootummaa tokko keessa biyya tokko keessa mootummaan lama jabaatee gaggeessuu hin danda'u. Tokko dadhabaa deemu, tokko immoo jabaataa deema. Isa booda gaafa lafaan gaate immoo qobaasaa gaggeessa. Overlapping jiraachuu danda'a. Biyyuma keenya keessatti argineerra waan ta'eef. Overlapping jiraachuu danda'a. Garuu inni tokko maal ta'a adeema? Dadhabaa adeema. Inni tokko jabaachaa adeema. Isa kanaaf Gooftaa Yesuus maal jedhe gaanii pirinsipilii tokko kaa'e. Gaararratti gaafa barsiisaa ture. Barsiisa gaararraa boqonnaa 5 amma boqonnaa 7tti yoo ilaaltanii barsiisi gaararraa sun maal jedhama? Barsiisaa qajeelfama jireenyaa. Maaliif yoo ilaaltan barsiisa sana baay'ee isaa ilaaltanii pirinsipilota kaa'e Gooftaa Yesuus. Waa'ee cidhaadha. Waa'ee gaa'ilaa. Waa'ee maatiif abbaa manaa fi haadha manaa. Waa'eedha. Waa'ee warra jedhu kana hundumaa taane wanta inni kakaa'utu jira. Waa'ee soomaa jedhee gaafa soomtan akkas godhaati soomaa. Fuula keessan dibadhaa namni illee akkas isin hin ilaalletti namni akkasin soomaa irtan akkasin irratti hin barreetu pirinsipiliidha kun jechuudha. Pirinsipilii maaliiti? Pirinsipilii soomaati. Gooftaa Yesuus achi keessaa isanni dubbate kutaa keenyaa wajjin kana deemu tokkon isinitti kaasuu barbaade. Innis Maatiyos 6:24 irra jira. Yesuus itti fufee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Argitanii? Isa amma Daawit irratti argine kan Saa'ol dadhabaa deeme kan Daawit garuu jabaachaa deeme. Gooftaa Yesuus immoo maal jedhee eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u jedheeti. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoof of kennee isa kaan immoo tuffachuun dirqamadha. This is a principle jechuudha. Malee waan lama qabannee deemuu hin dandeenyu. Intaa asis ejjedhee asis nan ejjedhaa. Miila lama waan hin qabuuf muka lama yaabuu nan danda'a inni jedhu hin hojjetu. Inni tokko du'aa deemuun, inni tokko jabaachaa deemuun. Inni tokko laafaa deemuun, inni tokko ija godhachaa deemuun dirqamadha. Kanaaf wanti giddu galeessa yookiin immoo maal safaarii seetan beektuun afaan Amaarifaatti wanta akkasiin jiru jireenya hafuuraa keessa. Yookiin Waaqayyoof jiraanna dallaa Waaqayyoo keessaa baana taanaan immoo kanuma seexanaati. Leelloon si'a baay'ee dubbatti kana. Oddoo walakkeessi hin jiru. Lakkisaa of hin goomsinu. Kanaaf yeroo Waaqayyoof jiraannu
jireenya keenya guutummaa isa kan seexanaa dinnee isa kan biyya lafaa dinnee isa seexanni nurratti fe'u barbaadu hundumaa dinnee isa kan waaqayyo duukaa deemuutu nurra jiraata. Mootummaa lamaaf al tokkicha buluun hin danda'amu. Kanaaf egaan mootummaan Saa'ol dadhabaa deeme kan Daawit immoo jagodachaa deeme. Kanaaf jabinni Daawit maal keessaa maddare? Maaltu akka inni jabaachaa deemu isa godhe? Shaakala experience isa jenne jechuudha. Shaakala jireenyaatiin lakki. Daawit gaafa ija godhachuu jalqabe, gaafa mo'uu jalqabe, gaafa waaqayyo isa duukaa ta'uu jalqabe, shaakala tokko illee hin qabu. Yookiin experience isa jennu namaa wajjin guyyaa tokko lolee hin beeku. Garuu leencotaaf amaaketotaa wajjin waaqayyo isa shaakalchiisaa ture. Kanaaf experience isaa miti. Lakkoofsa loltuu isaatiitiin lakki. Seenaa kana keessatti yeroo ilaallu xiqqoo ishee seenicha ilaaluu waan qabnuuf jechuudha. Macaafa Saamu'eel kana keessa boqonnaa tokko amma boqonnaa 6tti seenaa Daawit kana akka gaariitti argitu akkamittiin akka inni jabaachaa dhufe jechuudha. Saa'ol isa ari'atee gara biyya Filisxeemitti isa erge. Biyya Filisxeem keessa utuu inni taa'aa jiru Saa'ol ajjeefame. Macaafa Saamu'eel inni duraa boqonnaan inni dhumaa Saa'ol ofiisaa akka ajjeesetti ka'a. Garuu boqonnaa tokko keessatti isa lammaffaa keessatti immoo dhufee akka namni ajjeese ka'a. Saa'ol boqonnaa tokko keessatti ajjeefame jechuudha. Akka ajjeefame Daawititti dhufamee himame. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa tokko keessatti. Kanaaf Daawit yeroo sana baqatee Filisxeem keessa taa'aa ture. Oduun kun gaafa dhufamee itti himame Saa'oltu du'ee jedhamee gaafa itti himame waan tokko godhe Daawit. Innis maal godhe? Amma ka'ee gara Yihudaatti ba'u jedhee Waaqayyoon gaafate. Eeyyee Yihudaa deemi ittiin jedhee Waaqayyo. Isa booda gaafa Yihudaa keessa dhaqee buufatu Yihudaa keessa utuu taa'aa jiru warri kan Saa'ol loltoonni isaa ijoolleen isaa warri hafan namooti 3 du'anii turanii ijoollee Saa'ol keessaa Saa'ol duukaa kan dhuman ijoollee 3 turanii garuu kan hafan jiru. Isaan maal godhanii humna isaanii haareffatanii Daawitiin loluu jalqaban. Boqonnaa 2 keessatti gaafa arginu Daawit akka inni Yihudaa dhufee buufate Yihudaa irratti immoo warri Yihudaa akka isaan moosifatan gaafa arge namoonni Saa'ol Daawitiin loluu dhufanii isa jala buufatan. Gaafa sana gaan Daawit maal qabaa yoo jettanii loltoota jaboon qabu akkan isiniin jedhee lakkoofsa loltootaatiin namoota Saa'oltu caala ture. Beekumsa gorsitoota lolaatiin namoota Saa'oltu caalaan ture. Economic base yookiin immoo qarshiidhaan qabeenyaadhaan namoota Saa'oltu caala ture. Garuu Daawiti dargaggummaa yookiin umuriidhaan yoo laalle immoo inni dargaggeessa baay'ee ijoolleedha. Gaafuma mootummaatti dhufellee waggaa 30 akka ture sagaleen Waaqayyoon dubbata. Kanaaf umuriidhaanis miti, dargaggummaadhaanis miti, shaakalaanis miti, lakkoofsa loltootaatiin miti, beekumsa gorsitootaatiin miti, yookiin immoo baay'ina qarshiidhaan miti. Daawit kan inni humna horachaa deeme. Kan inni jabaachaa deeme isa kanaan miti. Maaliin iree walii wajjin wantoota arfan tokko ilaalla. Waan baay'ee jira garuu waanuma 4 tuqeenanii xumura. Daawitiin maaltu jabeesse? Arra Waaqayyoo Daawitiin Waaqayyoo waa malee akka garaa koo akka isaan hin jenne. Gaafa jimaataa yerooni dubbii kana irratti baay'ee Waaqayyoon kadhachaa yeroon qophaa'u hafuurri Waaqayyoo baay'ee mana natti bu'aa ture. Waan isin humna guddaadhaan jechuudha. Waaqayyoo dhoksaa akkamittiin Daawitiin Waaqayyo maaliif akka garaa koo nama akka garaa koo eenyuudhaan hin jenne baay'ee. Macaafa Qulqulluu keessatti nama akka garaa koo kan inni jedhe Daawit duwwaadhaanidha. Maaliifi dhoksaan isaa maayin? Inni jalqabaa Daawit nama Waaqayyoon dhaga'uuf nama Waaqayyoof abboomamu ture.
waaqayyoon gaafata waaqayyo irraa kallattii fudhata waaqayyoof abboomama waan kana sana qabadhaa waaqayyoon gaafata waaqayyo irraa kallattii fudhata wanta waaqayyo isatti dubbate immoo abboomamee godha waan cimaadha kun namoonni baay'een keenya isa jalqabaa keessa jirra waaqayyoon gaafachuu irratti rakkoo hin qabnu gaaffii baay'ee namoonni hin gaafanna gaaffii gaafachuu irratti rakkoo hin qabnu waaqayyo gaafanni kallattii nuuf kennu waaqayyo immoo gaafanni akkas godhu akkasitiin hojjedhu akkasitiin bayi akkasitiin karaa kanarra bayi gaafa waaqayyo jedhu garuu nuun ta'u fireenii qabuu jalqabna inni ilaalla waan baay'ee siiliidha jedhamu waan baay'ee xiqqoodha jedhamu nuun guyyaa guyyaatti keessa jiraannu garuu hin goone daawit godhaa turenis itti hima baay'ee waan xinnoo garuu guyyaa guyyaatti immoo keessa oolu garuu immoo hin goone sagaleen koo warri goodaan nagaama harka keessan namni tokko okay nagaama maaliif sagaleen koo baay'ee cufamaadha waan ta'eef macaafa saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa akkas jedheetii nan dubbisa akkas jedha kana booddee daawit mandaroota Yihuudaa keessaa gara isa tokkootti ol ba'uu jedhee waaqayyoon gaafateedha maalan jedhee Filisxeem keessa taa'aa ture daawit maal jedhee gaafata mandaroota Yihuudaa keessaa gara isa tokkootti ol ba'uu yaa waaqayyo jedhee gaafateedha gaaffiin kuni eessa dhaqu waaqayyo eessa deemuun kallattii kamirra ba'uun guyyaa guyyaatti keessa oollaa maal godhu laata hin jennu folol jennee mana keenyaa baanee waan barbaanne goonee galla daawit garuu nama akkasii miti Filisxeem keessa taa'ee Saa'ol duusaa dhaga'ee Saa'ol diina isaatii maaliif ajjeesuuf isa barbaada garuu isan eegne maal jedhaa waaqayyo Yihuudaatti ol ba'uu jedhee gaafate baay'ee gaaffii siimpilii fakkaata kun isanni taanee gaafatutu immoo na dhiba eeyyee ol ba'edheen waaqayyosi asitti baay'ee na ajaa'iba akkaataatti waaqayyotti deebise ol ba'edheeti jennaan ittaanee maal jedhaa eessatti ol ba'u specific argitanii gaaffiin jalqabaa jeneraalii ture waaqayyo ol ba'uu Yihuudaatti ture amma immoo maal jedhe eessatti ba'u jedhee waaqayyoon gaafate nama waaqayyoon gaafatuuf nama waaqayyoon dhaga'u kallattii waaqayyoo irraa fudhatu kallattii waaqayyoo irraa fudhateen immoo abboomamee godhu ture namoota biraas waan jiraniifan isiniifan kaasa waan ta'eef isa kanan sirriitti na caqasaa akkas jedhe ol ba'uu jedhee hin deebiseef daawwitii dabalee jedha gara mandaraasa kamii dhaqu waaqayyo deeminaan jedheera biyya kanaa bayinaan jedheera utuu jenne nuun ofii keenya lafa filannu beekna filannoon keenya jalqabaa eessa akka ta'e biyya gaarii biyya baay'ee filatamaa maaliif deeminaan jedheera waaqayyo jenne jechuudha garuu daawit akkas hin jenne daawit maal jedhee eessa dhaqu jedhe isa booda waaqayyo maal jedhee Kebroonitti ol ba'edheen Kebroon kun seenaa mataa isaa ta'e qaba Kebroonii kan Kaalebiif kennameedha macaafa Iyyaasuu 14 keessatti Kaalebiif adda ba'ee magaalaa kennamteedha magaalaa Anaaqonni keessa jiraatan dallaansaa cimaa lola guddaadhaan Kaaleb kan irraa fudhateedha Kebroon jechuun Kebroon kanatti ol ba'edheen baay'ee iddoo istiraateejiidha Yihuudaa keessaa iddoo baay'ee lolaaf mijatu iddoo baay'ee istiraateejii ta'edha waaqayyo hojiidhaaf isa qopheessaa jira waan ta'eef maal jedheeni Kebroonitti ol ba'edheen waaqayyoon gaafate kallattii harkaa fudhate Kebroonitti ol ba'edha inni achuma gadi bu'ee immoo macaafa Saamu'eel isa lammaffaa jechuudha boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irra jiru
asirratti gadhiifamaa jira yaada walii wajjin ilaala. Akkas jedha Filisxeemonni dachaa Raafeem keessa tamsaanii iddoon qabatan yommus Daawit warra Filisxeem kanatti duuluu jedhee Waaqayyoon gaafate. Itti duuluu itti ba'u warra Filisxeem kanatti na duukaa taataa jedhee Waaqayyoon gaafate. Ati harka koo keessaa isaanin buuftaa jedhee Waaqayyoon in gaafate. Harka kee keessa buuseeraati itti duulii jedheen Waaqayyo jedha. Akkasuma jedhee lakkoofsa 22 kaasee immoo otuma lolee Ba'aal Pheraaziim Waaqayyo caccabsee diinota koo hundumaa harka kootti kenneera jedhee otuu inni faarsu immoo indaganaa deebi'anii itti dhufan jedha marsanii. Gaafa isaan marsanii itti dhufanii ammas deebi'ee Waaqayyoon gaafate. Daawitiif Waaqayyo haasaan isaanii, hariiroon isaanii, walitti siqeenyi isaanii, intimesiin isaanii faarsaa keessatti akkuma dubbatu Waaqayyo anatti hafuura koo caala natti dhiyoodha jedhee akkuma Daawit dubbatu jechuudha. Waaqayyoon nama yeroo hundumaa kallattii gaafatu Waaqayyo wajjin haasa'u ture jechuudha. Namoota faallaa isaanii ta'an immoo isinitti argisiisa. Raajii Ermiyaas boqonnaa 42 lakkoofsa 1. Raajii Ermiyaas kana keessatti immoo saba Yihuudootaatu Yihuudoota nuyi eessa akka dhaqnu maaliis akka goonu Waaqayyoon kadhadhuuti Ermiyaasiin gaafatu. Waaqayyoon kadhadhuuti deebii isaa kottuu nutti midhaniiti isa gaafatan. Lakkoofsa 1 kaasee jechuudha. Nuyi eessa akka dhaqnu maal akka goonu akka nutti mul'isuuf Waaqayyo gooftaa keenya nuuf kadhadhu jedhanii isa gaafataniidha. Isa booda amala isaanii waan beekuuf Ermiyaas waan tokko isaan kakachiise. Gaafan Waaqayyoon kadhadhee deebii fidee dhufu wanta Waaqayyo isiniin jedhe hin gootu jedhee isaan gaafate. Macaafa Raajii Ermiyaas boqonnaa 42 kana amma 43 yoo dubbistan seenaa nama ajaa'ibuudha. Maal jedhee Waaqayyoon gaafadhee gaafan deebii fidee dhufu akkasin gootan waadaanaaf gala jedheen. Jennaan lafee isaaniitti kakatan. Wanta Waaqayyo sitti hime hin goona. Wanta Waaqayyo sitti dubbate hin goona. Wanta ati Waaqayyo gooftaa keenya biraa fiddu hin goona jedhaniiti Waaqayyo duratti kakataniidha. Wanta ati Waaqayyo gooftaan keenya biraa dhageessee nutti himtu gochuu yoo dhiifne Waaqayyo dhuga baatu amanamaa nutti haa ta'u jedhaniiti dubbataniidha. Isa booda gaa Waaqayyo Yihuudaan yeroo sana diigamtee turte diigamtee namoota muraasadha kan hafan achi keessa. Namoota muraasa hafan kana wajjin Waaqayyo achuma turaa. Guyyaa 10 fudhatee Ermiyaasi Waaqayyoon kadhatee dhufeeti itti hime. Maal itti himaa? Achuma turaa. Eessa? Yihuudaa keessa. Kanaafidha Waaqayyoon gaafachuun nama hin dhibu. Ermiyaasiin kakachiisanii lafee keenyatti nutti ta'u jedhanii Waaqayyoon gaafadhu wanta ati jette hundumaan goona jedhanii. Gaafa Ermiyaas garuu ergaa fidee dhufu akkas jedhan. Kana jedhan asuma keessa biyya caccabaa biyya Yihuudaa kana keessa akka turtan barbaade Waaqayyo ittiin jennaani isaan immoo maal jedhani? Hayi kana Waaqayyo biraa fiddee min jedhan. Boqonnaa 43 irratti Waaqayyo biraa fiddee min jedhan.
isa booda waaqayyo balaa hamaa saba sanatti fide jechuudha. Abboomamuu diduu isaaniitiin waaqayyoon hin gaafatan, kallattii waaqayyoo kennu garuu immoo waaqayyoon immoo hin dhageenye. Kanaaf Daawitiin akka inni milkaa'u kan godhe inni tokkoffaan nama waaqayyoon dhaga'u ture. Inni lammaffaani nama waaqayyoon raawwatee garaasaa guutuu duukaa bu'e. Amanate waaqayyo immoo akka isaa wajjin jiru nama mirkaneeffate ture. Macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 26 keessa dhaxxanii yoo dubbistanii yeroo Daawit obbolaasaa gaafachuu dhaqe, obbolaasaa wajjin haasa'uu dhaqe, ifama sagaleen koo isin hin jeeqin maaliif utaalloo hamaatu na qabee ture kanaafidha. Sagalee koo irraa yaada keessan kaasaatii dubbii waaqayyoo dhaggeeffadhaa. Nama waaqayyo raawwatee duukaa bu'e, nama waaqayyoon amanate ture. Kanaaf macaafa Saamu'eel 17 isa duraa 17:26 irratti maal jedha? Daawit gaafa Gooliyaadiin argee jechoota lama jedhe. Warri achi turan hundi isaanii Gooliyaadiin guddisanii saayiziin isaa ammasii gadi ga'a, kan mo'amuu hin dandeenye, kan injifatamuu hin dandeenye, kan ammasii gadi ga'u godhanii siilanii jiru. Daawit gaafa achi ga'e garuu jechoota lamaan ibse. Eenyuun? Gooliyaadiin. Nama baay'ee waaqayyootti amanatu waan ta'eef guddummaa waaqayyootti mul'ate. Waaqayyo guddaa ta'uusaa, waaqayyo jabaa ta'uusaa, waaqayyo isaa amma warra Israa'eliin sodaachisaa jiru Gooliyaad kana gararraa hiwjii ta'uusaatu Daawititti mul'ate. Kanaaf maal jedhee? Filisxeemichaa dhagna hin qabanne kana. Jechoota inni tokko fayyadame. Inni lammaffaan immoo inni loltoota waaqayyoo dura dhaabatee doorsisu kun eenyu jedhee gaafate. Jechooti kuni lamaan isaanii maal argisiisu? Dubbii amantiiti. Daawit baay'ee waaqayyoon amana waan ta'eef, guddummaa waaqayyootti mul'ata waan ta'eef, waa'een namaa, waa'een Gooliyaad achitti saayiziin isaa guddachuun itti mul'ataan ture. Kanaaf dhaqanii Saa'olitti himaniidha. Saa'olitti maal jedhanii himanii? Daawit akkas jedhaa jiraadhaan. Jechi suni mana Israa'el keessaa hin dhaga'amne waan ta'eef jecha lama jechaa jira Daawit. Tokkoffaa namichi kun nama nan qabanneedha. Lammaffaa nama waaqayyoo saba waaqayyoo doorsisaa jiruudha jedhanii Daawitiin dhaqanii Saa'olitti himaniidha. Kanaaf nama waaqayyoon amanatu guddummaan waaqayyoo ol ka'etti mul'atu ture. Akkuma sila siniin jedhe Iyyaasuunis Kaalebii Iyyaasuu boqonnaa 14 keessatti guddummaa waaqayyoo garaasaa guutuudhaan waan duukaa bu'eef Qaadesh Barneetti isa waaqayyoo karaa Musee isaaf kakate akka isaaf kennuuf hin gaafateedha. Maaliif? Garaasaa guutuu waaqayyoon in amana ture waan ta'eef. Kanaaf nama amantii, nama garaasaa guutuu waaqayyoon duukaa bu'u ture. Nama amantiitti guddummaa waaqayyootu mul'ata hundumaa. Kanaaf Daawiti hin milkaa'a ture. Lafa dhaqu hundumaatti, waan hojjetu hundumaatti, lola hundumaa keessatti guddummaa waaqayyoo arga ture. Kanaafiti milkaa'ina argate. Kanaaf Kaalebi maal jedhaa? Ani cimaadha jedha. Waggaa 85 irra taa'ee yeroo waggaa 40 isa waaqayyo isaaf kakate gaafata. Isa kileem godha. Maal jedhaa? Ani amantiitti cimaadha. Ammayyuu gadi ba'uuf ol lixuutti cimaadha. Kan akka koon jiru cimaadhaanaan Kebrooniin dhaala godhinaaf kenni jedheeti waaqayyo Iyyaasuu gaafata. Kanaaf Iyyaasuuni dhaala godhee ati garaa kee guutuudhaan waaqayyoo kee duukaa waan buuteef, garaa kee guutuudhaan waaqayyoo kee waan amanatteef an Kebrooniin dhaala godhee siif kenneera.
inni sadaffaani Daawit akka inni milkaa'ina argatu kan godhe nama dibataaf ulfina Waaqayyoo tuqu hin jaallatu Daawit. Oddoon qabuuf dibata Waaqayyoo ulfina Waaqayyootti nama bu'u. No. Daawit ulfinni koo Waaqayyoo koo jedhee nama yaadudha. Mootummaa koo miti. Beekumsa koo miti, dandeettii koo miti, shaakala koo miti, ekspiriyaansii koo miti. Garuu ulfinni koo Waaqayyoo koodha nama jedhu ture. Macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga 12 seenaa ta'e yoo argitanii Saa'ol akka du'ee namicha tokko dhufee itti hime Daawititti. Namichi itti hime kuni Saa'ol eebootti rarraafamee otuu jiru du'aaf jireenya gidduu otuu jiru Saa'ol waammateeti lubbuun koo na keessaa ba'uufetti waanan qabuun dhabe akkan itti kana keessaa ba'uun dhabe kanaaf waraani na ajjeesee dheeti na kadhatee jennaanani maal godheedha waraani ajjeesee Daawittu gaafata akkamittiin barteeti Saa'ol duusaa yeroo namicha kana gaafatu jechuudha. Namni kun immoo nama anaaqota keessaa ta'edha. Achirratti maal jedha gaan Daawiti akkas jedha. Saa'ol diina Daawitiidha hubadhaa. Saa'olii akka isa ajjeesuuf kan gaafate immoo Saa'oluma mataa isaati. Saa'oltu maal jedhee na ajjeesi maaloo. Maaliifi lubbuun koo dhiphatteetti eebootti dirameera waan ta'eef lubbuun keessaa ba'uu didee baay'ee rakkataa'eera waan ta'eef maal jedhee kadhate na ajjeesi jedhee kadhate namicha sana. Isa booda namichi kuni lubbuu isaa furuu fedhee ajjeese. Garuu Daawit akkasitiin hin laalle. Akkas jedha. Ati attamitti jedhe lakkoofsa 14 irratti boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Ati attamitti nama isa Waaqayyoo dibee moosise sana harka keetiin ajjeesuudhaaf ija jabaattee diina isaadhaaf. Asitti amma waa'ee Saa'oltu isa dhibe miti. Jecha inni kaase tokkotu jira. Maal jedhaa? Nama Waaqayyoo dibee kaase irratti harka kee fudhachuudhaaf akkamittiin jabaattee ati. Nama Waaqayyoo dibee kaase. Isa booda ajjeesaa jedheeti achumatti ajjeesise Daawit. Nama ulfina Waaqayyoof dibata Waaqayyoof oddoo kennuudha Daawit. Isa kana duwwaatu hin taane Daawit nama macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 20-23 yoo dubbiftanii Miikaal haati manaasaa jechuudha. Gaafa inni saanduqa kakuu Waaqayyoo biyya booji'amee fidee deebisee Israa'el keessa kaa'e Daawit. Baay'ee ofirraa bu'ee faarsa turedha. Otuu faarfatu Miikaal haati manaasaa karaa qaawwaa foddaa asii gadi ilaaltee isa tuffatteedha. Ani ulfina maaliin qabaa? Isa tuffatteedha. Isa booda isa simachuuf yeroo isheen gadi baatu argita. Isa simachuuf yeroo isheen gadi baatu nan dubbisa iddoo sana akkas jedha. Daawit qe'ee ilaaluudhaaf lakkoofsa 20 kaasee Daawit qe'ee ilaaluudhaaf gara mana isaatti yommuu deebi'ee Miikaal intalli Saa'ol isa simachuudhaaf gaditti baate. Mootiin Israa'el har'a akka nama gatii hin qabneetti otuun qaanayin ija xomboreewwan hojjetoota isaa duratti uffata isaa ofirraa fuudhuudhaan ulfina attamii argataree jetteen jedha. Isa inni qullaa buusee uffata isaa ofirraa buusee uffata mootummaa isaa dhiisee saanduqi kakuu Waaqayyoo biyya Israa'elitti waanta deebi'eef Yerusaalemitti waanta deebi'eef gaafa inni faarsu gaafa inni faarfatu argiteeti hin salphatte jetteen. Hin salphatte ati jetteen.
wayyaa mootummaa kee akkamittiin buustaa itteen kabaja kee akkamittiin gattaate itteen foddaa maskootiidhaan ilaaltee isa tuffatteedha. Maaliif tuffatte beektu? Waaqayyoof wanta ulfina ilaateef. Jecha ni jedhu namatti tola. Jecha Daawit deebisu. Akkas jedha. Daawit immoo deebisee Mikaaliin ani ulfina Waaqayyoof nan sirbe inni abbaa keef sanyii abbaa keetii dhiisee ana saba Israa'el akkan gaggeessuuf na fo'ate kanaaf gammadee ulfina Waaqayyoof nan sirbeedha. Ameen. Ani sanyii keef sanyii abbaa kee dhiisee isa anaan filate isaafan qullaa buuse isaafan mootummaa koo gate isaafan wayyaa koo fittii baase isaaf taanaan mootummaan koo nattaafu isaafa ta'u malee mootummaan koo yu nattaafu jedheeti maal jedha gara gadiitti gadi buusee kana caalaa iyyuu sichan taa'edha. Ameen ameen. Mee harka keessan ol kaasaa mee Waaqayyoof kana caalaa sichan taa'edha mee. Kan argiteedhaan Mikaaliin nama ulfina Waaqayyoof oddoo guddaa kennuudha Daawit. Kanaaf milkaa'e. Maayin ulfinni koo jedhee ani koo kaleessa oolaan tiksaa ture jedhee. Lafa kaleessa kaatan ilaalaa ulfina Waaqayyoof jettanii warri faarfachuu sodaattan warri of gadhiisuu sodaattan Waaqayyoo duratti of laachuu dadhabdame lafa kaatan ilaalaa. Waaqayyoo awwaara keenya nurraa urgufe ameen. Waaqayyoo koo lafa inni nu kaasee iddoo salphaa miti. Daawiti maayin ulfinnee deema maayin mootummaan koo isa naa kenne mootummichuma iyyuu isatu naa kenne. No. Gaafa istaatasiin jijjiiramu Waaqayyootti jijjiiramu. Gaafa pozishiniin jijjiiramu Waaqayyootti jijjiiramu. Gaafa nuu milkaa'u gaafa digirii qabaan gaafa mootummaa yookiin baala silxaanii ta'an beekon. Isa kam akka ta'an hin beekon. Garuu Waaqayyootti jijjiiramu itti koorraa. Daawit garuu qullaa buuse. Ayyaana kana Waaqayyo nuuf haa laatu. Ittan caalchisaa jedheem Daawit. Inde mootummaa ta'ee moo innumtu mootummaa na godhee moo anoottan caalchisaa jedhe. Waaqayyo ayyaana kana isinirraa kaa'u. Ayyaana caalaa deemu. Daawit koo jaallatee hin jabaanne. Daawitiin Waaqayyo koo nama akka garaa koo jaallatee hin jenneen. Nama ulfina isaa dhiisee fida Waaqayyoof. No. Compromising godhu Daawit. Oddoon qabu sanaaf. Nama dibata Waaqayyoof oddoo kennu. Diinota isaa lee dibata Waaqayyoof jedhee nama dhiisudha. Saa'ol harka isaa keessa bu'ee ture mini Daawit. Ajjeesuu dhiisee maaliif beektu? Dibata Waaqayyootu irra jira. Ittiin naannoo sana hin ga'u Daawit. Kabajanni dibata Waaqayyoof qabu. Kabajanni ulfina Waaqayyoof qabu. Oddoonni Waaqayyoof kennu. Oddoonni Waaqayyoon kaa'u. Waaqayyoo isaa kan oddoonni kaa'atu. No. Kanaaf Waaqayyoo jabaachaa deemeedhaan. Warra akka Saamsoon fa'aa jiru. Warra akka dibata isaanii akkuma fudhataniin immoo dhaqanii. Kan Saamsoon baay'ee nama ajaa'iba. Abbootiin isaa waggaa 19 dadhaban dibata isaa irratti eeguudhaaf. Abbaaf haati isaa wanti isaan godhan waanuma ajaa'ibaati waan isin dhibu. Maaliif Waaqayyo waan sadii dhoowwe waan ta'eef wanta suni akka oolaa afaan qalanne waggaa amma kana. Maaliif beektu
yoo hoolaa qalatan du'aatu jira waan ta'eef itti bu'uu danda'a ka Saamsoon ijoolleedha waan ta'eef. Nyaatuma hoolaa jedhamu fa'aa yookiin waanuma akkas akkasii fa'aa mana gashachuu hin danda'a maaliif raqatti bu'uun dhorkaadha waan ta'eef itti bu'uu danda'a. Aarsaa salphaan seenaa caafamee yoo hin jiru ta'eyyuu yeroo gadi tarreessinee ilaallu wanti isaan godhan salphaa miti. Waggaa 19 guutuu isa isaan akkasitti dadhaban inni waggoota muraasatti dhaqee gaafuma jalqabu waynii ilaaluu dhaqee wayniin immoo isaaf dhorkaadha. Gaafuma jalqabu hojii jalqabu taaminaanitti gadi bu'eetii dhaabaa waynii ilaaluu dhaqee. Itti aansee dubartii Filisxeemiin fuudhuudhaaf ijarra kaa'ateedha. Itti aansee leenca ajjeesee achi keessaa damma yeroo baafatu harki isaa raqatti bu'eedha. Itti aansee mangaagaa harreetiin nama 1000 ajjeese. Mangaagaa harreetti bu'uun isaaf dhorkaadha. Maaliif du'aadha waan ta'eef. Raqa keessaa tokkodha. Hin eeyyamamuuf Saamsooniif. Isa miraakeliin hojjete dhiisaasin. Waaqayyo gaafa Saamsooniin waamu Saamsoon piroojeektii tokko qaba. Yoo dhattanii dubbistan boqonnaa 13 keessatti Israa'eliin bilisa baasuudha. Malee Filisxeemiin ijaa ba'uu hin jedhu. Garuu wanta inni godhaa ture tokko isaa ilaaltanii inni maal godhelaa ijaa ba'aa turedha. Filisxeemiin ijaa ba'a. Filisxeemiin ijaa ba'a. Ijaa ba'e hin jenne Waaqayyo. Israa'eliin bilisa baaseedheen. Argitanii? No. Waaqayyo dibata nurra kaa'e. Ayyaana nurra kaa'e. Kennaa nurra kaa'e. Warra ulfina kenninu. Warra kabaja kenninu. Nu haa godhu. Harka keessan ol kaasaa. Jaallannus jibbinus hojii keenyas hojjennu hojii parsanaalii ta'uu danda'a, hojii fedhe ta'uu danda'a. Waaqayyootu nutti kenne. Isa Waaqayyo nutti kenneef warra ulfina kennan, warra kabaja kennan isin haa godhu. Caagodhaa ameen jedhaa. Waaqayyo warra waan isinitti kenneef kabaja, ulfina oddootti kennan isin haa godhu. Isa dhumaan dubbadhee xumura. Inni arfaffaanii Daawitiin akka inni milkaa'u kan godhe nama yeroo hundumaa argama Waaqayyoo keessa jiraatudha. Daawit argama Waaqayyoo takka kompromaayiziin godhu. Takka Daawit cubbuu hojjeteeraa eeyyee sakkamii hojjeteyyuu. Cubbuun hojjete keessaa cubbuu isa baay'ee jabaa jedhamu. Nama ajjeesisee haadha manaa namaa fudhate. Garuu Daawit ayyaana Waaqayyoo keessaan ba'u. Pireezensii Waaqayyoo keessaan ba'u. Argama Waaqayyoo keessaan ba'u Daawit. Seenaa tokkoon isinitti hima. Asuma keessadha boqonnaa 6 jiru. Boqonnaa 6 saanduqa kakuu Waaqayyoo mana Yihudaa keessaa fichisiisuudhaaf maal jedhaa namoota fo'aman 30,000 walitti qabee. Boqonnaa 6 kuni saanduqa kakuu Waaqayyoo yeroo inni gara Yerusaalemitti fichisiisuudha. Yerusaalem irratti moo'ee yeroo inni gara Yerusaalemitti fichisiisuudha. Isa kana keessatti Daawit saanduqi kakuu kuni kan inni booji'ame bara Eeliiti. Luba Eelii. Bara yeroo booji'ame garuu guyyaa tokko isa gidduu eenyu jira Daawitiif Eelii gidduu eenyu jira? Eenyu jira? Saa'oltu jira. Saa'ol guyyaa tokko saanduqi kakuu Waaqayyoo biyya Israa'elitti adeemu jedhee gaafatee hin beeku. Saanduqi kakuu Waaqayyoo argama Waaqayyoo argisiisadha. Mani sagaleen Waaqayyoo. Mitiire? Mitii lubaa. Lafa argama Waaqayyoo, pireezensii Waaqayyoo. Saa'ol garuu jedha. Ana jedha miti laa. Isiniin dubbisa. Ana miti kan jedhu. Sagalee kana keessatti akkas jedha. Saa'ol bara Saa'ol saanduqi kakuu Waaqayyoo eessa ture yoo jettan harka boojuu ture. Dhimma isaa hin godhanne Saa'ol. Argama Waaqayyoo dhimma isaa hin godhanne. Waaqayyo jiraatee dhiisee dhimma isaa miti Saa'ol. Gaggeessinaan jedheera dibeena kaaseera. Waaqayyo jira hin beeku.
Saa'ol dhimma isaan godhanne. Daawit garuu gaafuma mootummaa argatu Yerusaalemitti galee Israa'elin bulchuu jalqabu. The first step wanta inni godhe boqonnaa 6 irra jiru. Boqonnaa 6 dura yeroo inni itti mootii ta'edha waan ta'eef. Boqonnaa 6 irratti maal jedha? Isuma jalqabu saaqu jechuudha. Namoota Israa'el keessaa 30,000 filateedha. Fixaan jira. Nama 30 30,000 filateedha. 30,000 kun risoorsii isaa yaadame. Waama salphaa nama 30,000 saanduqa kakuu Waaqayyoo fiduuf loluudha qabate baay'ee. Maal fiduu laqa? Argama Waaqayyoo. Isa malee hin ta'uuf Daawitiif. Isa malee gaggeessuun hin mijatuuf waan ta'eef. Isa malee wambariin isaatti noo. Isa malee gaggeessummaan isaa milkaa'uuf. Isa malee wanta inni hojjetu waliin qixxaatuuf. Kanaaf maal godhe? Kanaaf 30,000 walitti qabeedha. Manajimentii masaa yaadame. Israa'el humnumtuu baay'ina isaanii bara sanaa yeroo yaaddan imagine yeroo gootan namoota 30,000 walitti qabe. Isa iyyuu warra fo'amoodha. Warra saanduqa kakuu Waaqayyoo duukaa deemuu danda'an warra fo'amoo. Daawit ammas Israa'eloota keessaa namoota fo'amoo 30,000 walitti hin qabate. Daawitiif namoonni isaa saanduqa kakuu Waaqayyoo mandaraa Ba'aal ishee Yihudaa keessa jirtu keessaa fuudhanii fiduudhaaf hin kaa'aniidha. Saanduqa kakuu Waaqayyoo eessaa fiduudha? Biyya Yihudaa keessaa. Garuu Yihudaan turre. Yihudaatti kan fide immoo Saamu'eelidha. Yeroo Saa'ol dagatee saanduqa kakuu Waaqayyoo biyya boojuutti dhiisee dhaqee saanduqa kakuu Waaqayyoo Yihudaatti kan fichisiise Saamu'eelidha. Saamu'eel mana Abinaadaab achi kaa'ee jedha. Waggaa dheeraaf saanduqi kakuu Waaqayyoo kun mana namicha kanaa ture. Ijoolleen isaa lamaan immoo akka eeganiif saanduqa kakuu Waaqayyoo hojii hin qabu garuu akkuma eeganiif kaa'amaniidha. Isa kana godhaniiti isa booda namoota amma kana tarreessee fuudhee saanduqa kakuu Waaqayyootu fidaa jiru. Namni tokko rukutamee du'e harkatti. Maaliif? Saanduqi kakuu Waaqayyoo horii isheen irra kaa'amtee jirtu gufatteeti kufuuf jennaani Azaab Uzaan dhaqee qabeedha. Qabuuf yeroo inni jedhu saanduqi kakuu Waaqayyoo harkaan ittiin bu'amu waan ta'eef luboota ala namni itti bu'uu hin danda'u waan ta'eef yeroo inni qabuu dhaqu rukutamee du'e. Isa irratti Daawit maal godhe? Ne'eeti achi baqatee achumatti mana Obeed Edoom nama jedhamu kaa'eeti ji'a 3 achi tureedha. Ji'a 3 achi turee mana Obeed Edoom kana garuu eebbaan guuteedha saanduqi kakuu Waaqayyoo kun. Isa kana dhagee Daawit daganaa maal godheedha? Dhaqee fiduu dhaqeeti saanduqa kakuu Waaqayyoo Israa'elitti deebisee. Kanaaf dhagaan faarsaa isaa boqonnaa 42 lakkoofsa 1 amma 2tti yoo dhattanii dubbistanii faarsaa Daawit boqonnaa 42 akkas jedha. Boroofni akkuma bishaan yaa'u argachuu yaaddu lubbuun koo akkasuma yaaddi. Yaa Waaqayyo lubbuun koo Waaqayyoon immoo Waaqayyo isa jiraataa akka bishaanii hin dheebotti. Nama yeroo hundumaa argama Waaqayyoo jiraachuu Waaqayyoo isaa wajjin dheebotu ture jechuudha Daawit. Kanaaf argama Waaqayyoo malee nama jiraachuu hin dandeenye. Kanaaf mootummaan isaa gaafa jalqabu Waaqayyoo saanduqi kakuu Waaqayyoo Israa'elitti deebi'e. Argami Waaqayyoo Israa'elitti deebi'e. Isa booda waan tokkotu ta'ee xumuramee isumaanin xumura dubbisee akkas jedha boqonnaa 7 lakkoofsa 1. Daawit mootichi saanduqi kakuu Waaqayyoo deebi'ee waan hundumtu erga xumuramee booda Daawit mootichi mana mootummaa isaa keessaa nagaadhaan hin jiraate. Waaqayyoos diinota isaa
diinota warra naannoo isaa jiran hundumaa isarraan deebise. Boqonnaan kenneef Daawit gaaf tokko Naataan raajichaan ifama. Daawit mootichi mana mootummaa isaa keessa nagaadhaan hin jiraate. Waaqayyos diinota warra naannoo isaa jiran hundumaa isarraan deebisee jedha. Boqonnaatu ta'e Israa'el irrattidha. Waaqayyo bara mootummaa isaa hundumaatti isa guddisaa, isa jabeessaa deeme. Jabinni walitti fufiinsa qabu, jabinni guddina qabu, jabinni walitti fufiinsa qabu qabaachuuf Waaqayyoon dhaga'uun, raawwatanii garaa guutuudhaan Waaqayyoon amanachuun, ulfina Waaqayyoof oddoo kennuun, argama Waaqayyoo keessa jiraachuun barbaachisaadha. Waaqayyoo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu.